Amma dhufeen jira. Ayyee baga dhufte. Kanuu amma jalqabne irratti haasofnoo kan biraa qabda. No, kan ammaan xumuramne ko. Sakam isaan mucaan dubbataa turre moo? Sana wajjinaa isaa turte itti fufaa qabxee bareeda. Ayyee itti fufaas ammoo. Laa qabxii waa'ee maantinii irrattidha. Isheen amma Yesuus ofiin akka waa gochuu hin dandeenye hubatteetti. Yesuus ilma Waaqayyoo isa jedhu warra geessee dhaabbatte waan ta'eef Yesuus ergamaa ta'uusaa akka humna isaatii yoo dandeetti Rabbi itti dhufee malee ofii waa gochuu hin dandeenye hubadheeras nama nasii jette. Achumarraa kaasaa itti fufaas xiqqoo biziidha. Ayyee. Wangeelli kan jedhu sin darbanne seeniiti taa'e keessa. Ayyee soot Mariyaam. Ayyaa. Sole. Simboone. Abi. Egaa Yesuus Kiristoos akka ofii waa gochuu hin dandeenye barteetta. Yesuus ilma Waaqayyooti kan jedhu irratti haa dubbannuu. Isin ergamaadha jettanii amantu. Macaafni qulqulluun immoo ilma Waaqayyooti jedhama. Maaliif ergamaa jedhama jedhee kan ture. Isarratti fakkeenya fudhatanii naa ibsaa turan. Achumarraa kaasaatti fufaa. Tokkoffaan ergamaa kan jedhinu qofa osoo hin taane macaafni qulqulluu siin jedha, quraanni siin jedha. Rabbitu akka ergate dubbata quraana keessatti. Ofiillee ergamee akka dhufe dubbata quraana keessatti. Isaan alayhi salaam ofiidhuma isaati ergamaa ta'uusaa boqonnaa 3:49 irratti hin dubbata. Akkasumallee boqonnaa 19:33 irratti ni dubbata. Kan quraanaati kun jechuudha. Akkasuma boqonnaa 61:6 irrattis hin dubbata. Ofiisaa akka Israa'eliif ergamee dhufe jechuudha. Tole. Ofii akka Israa'el ergamee dubbatu isaa quraana keessaa nutti hime macaafa keessatti illee akka ergamaa ta'e macaafa keessatti ofii isaa nutti hime. Xiqqoo miitti qabadhu. Lamee kanarratti jechuun ilaamaa isin akka Israa'eliidhaaf dhufeetti dubbachaa jirtu. Garuu Yohaannis 3:16 irratti immoo guutummaa biyya lafaatiif dhufee jedha yeroo dhufee du'e jechuudha. Kanaaf inni guutummaa biyya lafaatiif jedheetu dubbata macaafni qulqulluun akkamitti Israa'eloota duwwaadhaaf jedhamee isarraa saamu. Maaliif Israa'elootaaf jedhamee dubbatama? Galatoome guutummaa biyya lafaa jechuun addunyaa guutuu jechuu miti. Guutummaa biyya lafaa jechuun biyya lafaatiif ergame gaafa jedhamu guutummaa warra hin amanneef kan inni ergame jechuudha. Warra hin amanneef kan inni ergame. Fakkeenyaaf akka warra Israa'eloota ta'an keessaati warra hin amanneef jechuudha. Guutummaa biyya lafaatiif ergame jechuun guutuu jechuun yookiin hunda jechuudha. Hunda biyya lafaatiif ergame yoo ka jedhamu taate hunda kan jedhu akka macaafa qulqulluutti addunyaa hunda qabata jechuudha miti. Hunda jechuun akkuma naannoo keetti hunda isaaniiyyuu waami kottoo jette waan hunda jechuudha miti. Warra namanne hunda waami yoo jette tamma akita Ameerikaadhaaf idisiin jechaa hin jiru yookiin naan jechaa hin jirtu. Garuu warruma nu bira jiru kanaani warra namanne hundaafuu argameera. Ilma namaa kan jedhame hunda deemi fidi kottoon siin jedha namaasiiti. Akka naannoo koo keessatti ilma namaa jedhamu hunda dhaqe fidi siin jechaara malee killilii fi naannoon keessa jiraadhu keessatti addunyaarra naanna'eeti. Daangaa kee keessaa bahee Itoophiyaa keessaa bahee Ameerikaa keessaa bahee Jaappaaniin maaloo ishaa dhaqe jechaadhaa miti kan jiru. Garuu akka keetti akka wanna kanaatti ati ilmuma namaa hundayyuu waan isitti hime hunda itti miyoon siin jedhee warruma bakka sana jiran keessaati malee hundi namaa kan jedhame achi baatee daangaa sana keessa dabarteedhaa miti jechuudha. Kanaafuu hunda namaa kan jedhame warruma achi jiraniif malee warra biraadhaaf miti. Tole haa ta'uyyuu malee tokkoffaan ilma namaatiif ergamuusaa kan hundamoo gimmaasha kan jedhutti deemina. Ilma namaatiif ergamuusaa hin amantaate ergamaa ta'uusaa. Eenyutu? Yesuus. Kan gara lafaatti ergamaa abbaa isaadha kaa. Haa ta'u garuu ergamuusaan beeytaati. Bartee kana fudhannaan abbaan erguusaa nan beeka. Tole rakkoodhaa miti abbaan ergeeti ergamuusaa inni amanta jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos ergamaadha yoo jenne walii galaa jechuudha. Hayyee Yesuus Kiristoos ergamee erga dhufeeti kan ergate Waaqayyo ergate Yesuus Kiristoos ergamaadha jechuudha. Nama ta'uusaas walii gallaa. Nama ta'uusaa sanadha amma sana kan ergamaa jedhameef waan abbaan isaa ergeefidhaan kan ammoo namaa jettan isin immoo hafuura qulqulluudhaan erga Maariyaam irraa dhalatee akkamitti nama jechuu dandeenyaadha amma.
Jennaan isheenis namaa jedhanii turanii duraan. Innumtu namaa jedha macaafni qulqulluu innumtu Yesuus Kiristoosu namadha jedha macaafni hin fudhatta macaafni waan jedhu Yesuus Kiristoos nama kan inni ofiin jedhu. Macaafa mana namana. Ayyee kanaafuu macaafni Yohaannis Wangeelii fi hojii ergamootaa irratti Yohaannis Wangeel boqonnaa 8:40 irratti ana nama dhugaa isa waaqarraa fidee isinitti himu nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu jedhe. Ana dhugicha isa abbaarraa fidee dhufu nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu ree jedhe warra Yahudotaatiin. Kanaafuu dhugaa dubbii fidee warra Yahudotaarraa Rabbirraa fidee warra Yahudotaatti himnaan nama akkasiin ajjeesuu barbaadde ofiisaa nama ta'uu isaa dubbate. Kanaaf jecha Yesuus Kiristoos kana nu goomstaa? Wanta Yesuus jedhu hunduma isaa nu goomsa garuu sasin ilma Waaqayyoo miti sasin jettanii mal. Ayyee rakkoo miti ilmummaatti immoo nan dhufa garuu Yesuus amma ergamaa ta'uu fi nama ta'uu isaa amanne mee? Kan walii galla simboon. Simboone. Waanuma Maariyaamii irra dhalateef ilma namaati jennamoo? Lakki namuma waan ta'eef hortee isaatu hidda isaatu nama waan ta'eef nama jenna. Innis horteen isaa hiddi isaa nama waan ta'eef nama ofiin jedhe Yesuus Kiristoos. Ilma namaa ta'e akkamittiin jechuun amma duratti dinqii garaagaraas hojjechaa ture waan baay'ees hojjechaa ture abbaan isaa yoo ergu malee. Amma ilmi namaa amma waan Yesuus Kiristoos godhullee gochuu hin danda'u. Kanaaf akkamitti ilma namaati jechuu dandeenya? Hayyee akkamittiin nama raajii garaagaraa hojjetuun ilma namaa jechuu dandeenya jette. Silas raajii kan hojjetu ilma namaati. Waaqayyo ilmi namaa akka raajii hojjetu raajummaan isaa kun nabiyyummaa isaa yookiin ergamummaa isaa akka dhugoomsuuf kennamaaf. Raajummaan namni tokko hojjetu Waaqayyo biratti nama sadarkaa qabu ta'uusaa yookiin Waaqayyo isa filachuusaa agarsiisa. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos yeroo waa gochaadhaa ture. Fedha Waaqayyootiin godhe. Fedha Waaqayyootiin wanni inni godheef raajii inni dalage kana namoonni warri yeroo sana bakka sana jiran ergamummaa isaa akka amananii fudhataniif. Ergamummaa isaa akka amananii fudhataniif. Raajii inni dalage raajii namni kamuu dalage Yesuus Kiristoos. Akka macaafaatti waan namootarraa adda dalage tokko hin qabu. Yesuus waan Iliyaas hojjete. Yesuus du'aa kaase, Iliyaas illee du'aa kaase. Elsaan du'aa kaase, Yesuus du'aa kaase. Kanaafuu du'aa kaasuun akkuma namoota warra kaanii du'aa kaase malee waa biraadhaa miti. Saniifuu Yesuus Kiristoos raajummaa isaa yookiin nabiyyummaa isaa agarsiisuuf Waaqayyo raajummaa kana isaaf kenne malee raajii kana akka inni hojjetuu fi waa biraadhaa miti. Elsaanis Iliyaasis namuma turanii jechuudha. Yeroo du'aa kaasan malee waaqan turre. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Elsaa'iin fa'aa namarraa dhalatanii Elsaa'iin fa'aa namarraa dhalatamanii Yesuus Kiristoos garuu Maariyaam duwwaarraa dhalate akkamitti isaaniin qixxeessuu dandeenya? Ayyeesh. Namni namarraa dhalatu gimmaasharraa dhalate fakkeenyaaf namni dubartii naafa luka hin qabne irraa dhalatu namummaansaa isaadhaaf abbaa dhalate irraatti gargar miti. Fakkeenyaaf haadhaaf abbaa kiyya qaama guutuurraan dhaladhean. Namni tokko immoo dubartii luka hin qabne yookiin harka hin qabne akaala godoloorraa waan dhalateef na caala jechuudha miti. Ati abbaan kee haati kee simmaan keessa luka qabu haati isaa immoo luka hin qabdu waan taateef si caala naan jechuu dandeessu. Namummaatti nama dhanne. Kanaaf isa wal caalchisu garuu yoo maal ta'edha? Yoo dandeettiidhaan kan na caalu taate gochi inni raawwatu waan namarraa ilaale osoo hin taane ofiin kan godhu yoo taate dandeettiidhaan wal caaluu dandeenya. Namummaa keessatti garuu nama. Fakkeenyaaf Hewaan waan Addaamirraa argamteef qofa warra kaan caalti miti. Maariyaamiin hin caalti itti amantaa meeshee Hewaan amma Addaam qofarraati kan isheen argamte. Hewaaniin hin caalti jettaa mee simboon. Kanarraan beekan. Jechuun akka ati fakkeenya loojikii ati deemtetti Yesuus haadha qofarraa waan dhalateef namoota warra kaan hin caale jettee yaaddoo taate si galee. Amma isa warri kaan koo haadhaaf abbaas qabaatanii dhalachuu danda'u. Yesuus Kiristoos garuu haadha duwwaarraatiin dhalate hafuura Waaqayyootiin. Kanaaf akkamitti isaaniin qixxaachuu danda'a kan jiru.
naagale bar akkan jedhe waan Yesuus Kiristoos haadha qofarraa dhalateef warra kaan hin caala jettee yoo ka yaaddu taate Hewaan abbaa qofarraa dhalatte Maariyaamin hin caaltiyyuu siin jedhan. Dachuu dubaraami? Dachuu dubara. Tole Maariyaamaadhaaf abbaarraa dhalatte miti? Hewaan immoo abbaa qofarraa argamte miti? Mee Hewaan Maariyaamin hin caalti namummaa keessatti? No hin caaltu namummaa keessatti. Galatoome. Akkuma kana Yesuus Kiristoos akkuma kana Elsaayis ta'e Daawitiinis ta'e Nuuhinis ta'e Abrahaamin namummaa keessatti hin caalu waan Maariyaam qofarraa argameef. Namni namumadha jechuudha. Sigalee Hewaanis akkasuma tokkorraa argamte isheen caaltu. Garuu Hewaan Addaam qofarraa argamuun dandeettii Waaqayyoo ittiin nutti agarsiisuu barbaade dandeettii isaa. Yesuus Kiristoos haadha qofarraa argamuunsaa Waaqayyo dandeettii qabu nu garsiisuufi. Fakkeenyaaf Hewaaniin Addaamirraa qofa argamsee dhiirarraati dirqama immoo dubarraa qofallee argamsiisuu qaba. Guutuu ta'uudhaaf dandeettii Waaqayyo. Utuu Hewaaniin Addaamirraa argamsiisee dhiirarraa argamsiisee dhiira immoo dubarraa argamsiisuu dadhabeeti hir'uudha jechuudha Waaqayyo. Akka nuti hir'uudha hin jenneef faallaa Hewaan Addaamirraa argamtee Yesuusin immoo dubarraa argamsiise jechuudha. Waliigallee akkuma immoo Addaamin haadhaaf abbaa malee argamsiise dandeettii isaa guutuu gochuuf jecha faallaa isaa immoo siinse argamsiise. Wanni tokko dirqama faallaa qabaachuu qaba addunyaa kana irratti. Faallaa qabaachuu qaba. Dhagahaan faallaan isaa eenyu? Duudaadha. Jaamaan faallaan isaa argaadha. Dhiirri faallaan isaa dubara. Sigalee dargaggeessi faallaan isaa dargaggeettiidha. Sigalee wanti faallaa qabe tokko hin jiru. Kan hin qabne Rabbi tokkicha lammaffaa kan hin qabne. Saniif Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati dandeettii isaa agarsiisuuf jecha hunduu faallaa isaatiin argamsiise jechuudha. Fakkeenyaaf kan masaanuu kan dhalchuuf yookiin kan dhaltu kenne Rabbiin. Kan dhiira qofa qabuu fi dubara qofa kenne Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Quraana keessatti boqonnaa 42 lakkoofsa 16 akka Rabbi kana irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal jedha? Walillahi mulku samaawaati wal ardi yakhluqu maa yashaa. Yahabu liman yashaa'u inaatha wa yahabu liman yashaa'u dhukur. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala mootummaan hundumtuu samii fi dachii keessa kan Rabbi subhaanahu wa ta'aala ka Allahtii jedhe. Yakhluqu maa yashaa waan barbaade uma Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Yoo barbaade haadhaaf abbaa malee akkasumatti Addaam argamsiisa. Yoo barbaade dhiirarraa qofa Hewaanin argamsiisa. Yoo barbaade dubararraa qofa Yesuus argamsiisa. Yoo barbaade immoo anaaf si haadhaaf abbaarraa argamsiisa. Rabbiin mootummaan hundumtuu samiif dachii keessatti kan saatidha jedhe. Ammoo yahabu liman yashaa'u inaatha. Abbaa fedheefi dubara qofa kenna jedhe. Mana tokko keessa argite dubartii qofatu guutee jira mana tokko keessa. Dubartii qofa. Takkaa'oo dhiira qofa godha. Yahabu liman yashaa'u dhukur. Abbaa fedheefi immoo dhiira qofa kennaa jedhe. Mana wayituu deemte dhiira qofa kan dhaluu argita yookiin dhalchuu argita mana keessatti. Tokko immoo dubara qofa kan dhalchuu argita. Aw yuzawwijuhum dhukraana. Takkaa'u immoo dhiiraaf dubara godhee uuma mana tokko keessatti. Fakkeenyaaf mana keenya keessa dhiirris jira dubarris jira mana keenya keessatti. Kun dandeettii Rabbiiti. Inni dubara qofa dhalche yookiin dhalte dandeettii ishiitiin miti. Inni dhalates dandeettii isaatiin miti. Inni illee ammallee dhiiraaf dubara wal keessa dhalche dandeettii isaa miti. Isheen dhaltes dandeettii ishii miti. Dandeettii Rabbiiti. Inni dhalates dandeettii isaa midhaan dhiiraa haadhaaf abbaarraa dhaladhee akkasumallee dubaraaf dhiira ta'ee dhalanne mana keessatti dandeettii keenya hin jennu dandeettii Rabbiiti. Yoo barbaade yoo awwee ja'aluhu haqiima yoo fedhe iyyuu immoo maseena ishee taasisedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aala Quraana keessatti. Maseena ta'uun dandeettii kee miti dandeettii Rabbiiti. Inni maseena ta'e natu maseena ta'e jedhee ittiin hin boonu. Sigalee maal malee Rabbi subhaanahu wa ta'aalaatu godhe. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaa uumaa namaa keessatti isteeppii 3 irra kaa'e. 4 irra kaa'e. Tokko haadhaaf abbaa malee Addaam argamsiisu. Lammaffaan faallaa isaa immoo anaaf siin haadha abbaarraa argamsiise naaf sii faallaa Addaame. Sadaffaa immoo Hewaaniin abbaa qofarraa argamsiise. Faallaa ishii immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fidee Yesuusin dubartii qofarraa argamsiise. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaa malee Addaamiin Addaam akka akkasitti dhalate haadhaaf abbaa malee dhalate sagaduuf hin qaba jechuu hin dandeessu. Maaliif Addaam ofii danda'ee miti dandeettii isaatiin hin dhalanne. Biyyoorraan uumamne.
rabbitu isa uume malee hewaanis dandeettii kootiin dhiira qofarraatii dhaladhe jettee hin boontu yookiin immoo namni immoo isheedhaan dandeettii ishiitiin jedhee isheen gabbaru sii galee anaaf siisaadhaaf abbaarraa dhalanne jennee ittiin boonnu. Iyesuus illee akkuma kana lakki ani bar haadha dubartii qofarraan dhaladhee jedhee ittiin ofitti boonee illee beeku ofitti boonuu illee hin danda'u. Kanaafuu kun dandeettii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ofii isaatiin uumaa isaanitti agarsiisuuf godhe malee anaaf si dirqama dubararraa waan dhalateef jecha waaqummaa isaaf kennu yookiin waan sana dhalate warra kaan irraa adda goone ilaaluudhaa miti kun dandeettii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati. Rabbiin Quraana keessatti maal nuun jedha boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irratti maal nuun jedha suuratul Maariyaam keessatti وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا جَدْ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا wanni nuti kana gooneef jedhe Yesuus Kiristoosin dubartii qofarraa argamsiisuudhaaf isheen akkamittiin argadha dubara akka dhiirri tokko sonan tuqeenutu sagaagaltuun ta'een jennaan kanammaa namootaaf akka inni maal ta'uufi ayata rabbirraa ta'e ayata jechuun keeyyata maal jennaan raajii rabbirraa ta'e akka namoonni baraniifidha. Rabbitu raajii kana hojjetan akka jedhanii dandeettii rabbi akka arganiifidha. Ammoo rabbiin rahmata isaarraati yookiin rabbiin dandeettii isaarraa akka inni kana godhe baranii fi kun Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa biratti waan murtaa'e lafa taa'edha. Rabbitu murteesse. Yesuus durbee Maariyaam irraati abbaa malee argamuun dura sila murteessee lafa kaa'e jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaafuu waan Rabbi sila dandeettii isaatiin murteessee lafa kaa'e anaaf sirra dhufne Yesuus Kiristoos waan akkas ta'eef waan akkas dhalateef akkas gochuudhaa qabna jechuudhaa hin dandeenyu sin jechuu barbaade buleettii kiyya malee nuti dubarraarraa dhalachuusaa hin namanna ammoo namummaa keessatti qixxeenuma namummaati garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyoota iyyuu sadarkaa wal caalsee jira. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض جد إرجموتا صدركا ثاني صدركا تكون ثاني را والشالتسني جراجد فكينيا مسير راجي تكون دلقة راجي مسين دلقة يسوع دلقني راجي يسوع دلقة مو مسين دلقني راجي نبي محمد دلقة مسيس تي يسوع دلقني راجي يسوع دلقة نبي محمد سين دلقني سيقالي خنافو ربي سبحانه وتعالى راجي غرا غرا كنيفي نبي يوم ثاني هردفتوني ثاني كفرتني تمانا نيف كنيف مالي waan inni kana godhe waan inni sana godheef adda warra kaan irraa baasneetti nuti musliimoonni waaqadha ta'e yookiin immoo namarraa adda goonee isa ilaallu nabiyyiin wasiin jechuu barbaade dhiifama sitti dheeresse yoo ta'e. Laa rakkoon qabu akkanaaf galutti dubbattanii. Akkasi. Amma walii gallee namummaa isaaf ergamummaa isaa irratti. Amma maanaaf galeera. Tole ilma namaa ka jedhu ilma waaqayyoo ka jedhu irratti immoo adeebinu. Sunimmoo xiqqoo ishee Yesuus Kiristoos ilma waaqaati. Ilma waaqaa jedhamee waan waamamee fi dingataa akka kaanii ilma namaa hin jedhamnee jedhamuun hin mala. Yesuus Kiristoos yookiin Iisaan alayhi salaam akkuma anaaf si beeknuyyuu kan inni dhalate tokkoffaa dubartii irraati. Lamaffaa abbaa maleedha. Kan inni ittiin dhalate immoo jecha ta'e jedhuun dhalate. Jecha ta'e jedhuun dhalate. Yohaannis 1:4 kan jiru jecha ta'e jedhuun dhalate malee Yesuus Kiristoos jechi sun ofii isaatii nama hin taane kun beekamaadha. Lakki namni jedhu seenee naan dubbachuu danda'a. Tokko Quraana keessattis jecha ta'e jedhuun dhalate boqonnaa 4 lakkoofsa 147 irratti. Sigalee soo Iisaa alayhi salaam jecha ta'e jedhu erga dhalateeti akkamittiin macaafni qulqulluu Iisaan ilma waaqayyooti jedhame. Ani takka Yesuus Kiristoos kan Yohaannis irraa dubbatan malee inni ilma namaa ta'uusaa ilma waaqaa ta'uusaa kan dubbate nagarreen. Kan Yohaannis faa jedhan malee. Fakkeenyaaf Maatiyus Wongeel irra kan jiru Yohaannis Wongeel boqonnaa 4 irra kan jiru lakkoofsa I think 19 irra na fakkaata. Yesuus Kiristoos gaafa nama ija jaamaa inni isa fayyisee jennaan warri Yihudootaa fi Farisootaa ati nama kanaan eenyu isaan jetta jedhanii jennaaniin inni akka nabiyyi ta'e raajii ta'e erga namichi dubbate booddee mana qulqullummaa keessaa isa ari'achuusaa erga dhaga'e booddee Yesuus Kiristoos fiigaa dhufeeti ati ilma namaatti hin amantaa jedhee gaafateen. Ilmi namaa sun eenyu jedhee gaafate namichi. Garuu kadhammaa keessatti maal jedhani ilma waaqayyootti hin amantaa jedhee Yesuus Kiristoos gaafate jedhu. No, sun dogongoradha. Jijjiirameetudha. Kan 1954 ilaaluun danda'ama. Ammallee kan na bira jiru tokko baasee sin agarsiisuu danda'a. Ilma namaatti hin amantaa jedhee gaafate Yesuus.
Tole utuma immoo akka jedhamutti akkuma Yohaannis sun faa dubbatanitti Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhametu jedhameeti. Maali yoo ilma Waaqayyooti jedhame Waaqayyootu isa dhalche jechuudha qobaatti? Lakki akkas jechuudha miti Waaqayyoon dhalchuun dhalatu Quraana keessatti dubbannee jira. Hin dhalatu. Maarree ilma Waaqayyooti jechuun wanni kun qabeenya Waaqayyooti jechuudha. Yesuus abbaa isaati jechuun qabeenya yookiin Yesuus qabeenyummaa isaa kan Waaqayyooti jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan silkii kanaa eenyu yoo siin jedhe ana jechuu dandeessa kan kee taanaan bilbilli kun garuu ati silkii kana hin dhalchine yookaan bitatte yookaan tolfatte ofii keeti. Yookaan harka keetiin silkii sana tolchite yookaan birrii keetiin bitatte. Kanaaf maal jedhame abbaa silkii kanaa kan jedhamteef kanaaf. Akkuma kana Ciisaa alayhi salaam abbaa Yesuusiif ta'uunsaa Waaqayyo waan Waaqayyo isa uumeef. Bakka qabeenyummaan kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Kanaafuu abbaan Yesuus eenyu jedhame Waaqayyo jedhame waan isa uumeef. Akkuma fakkeenya boqonnaa 8:22 irratti hojii hundumaa dura uumame kan jedhu Yesuus Kiristoos uumama Waaqayyo waan ta'eef maalinni Ciisaan alayhi salaam Waaqayyo abbaadha jedhamee yoo waamame nu muslima biratti kuwannaadhaa miti. Akkaataa dubbii warri Giriikotaa yookiin warri falaasafa dura dubbatan. Giriikonni warra falaasfootaati kan turan jechuudha. Yohaannisis warra falaasfaa irraati kan dhufee Yesuusitti amane. Falaasfaan immoo warri Yesuus warri Giriikotaa beekamoodha. So qabeenyummaa isaatiin yoo Yesuus Kiristoos ilma jedhamee inni abbaa jedhame wanti nu dirqisiisu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf isin ilma Waaqayyoo jedhamtanii waamamtan isin yookiin ilmaan Waaqayyoo jedhamtaniiti kan waamamtan. Kana jechuun Waaqayyo addatti isin dhalche jechuudha miti. Ilmaa Waaqayyoo kan jedhamtan. Sababiin isaas waan Waaqayyootti amantaniif isaaf ajajamtaniif isin ilmaan Waaqayyooti jedhamtan. Maal isin ilmaan abbaan keessan Abrahaamotoo ta'eeti akkasiin gootan ture Yesuus Kiristoos gaafa jedhuma abbaan Abrahaamee isaan dhalchee warra Yahudoota dhalchee miti. Jalqaba karaa isaarra jirra jechuu isaaniiti. Isin ilmaan seexaanaati gaafa jedhu Waaqayyo seexaanatu jara dhalche jechuudha. Akkas jechuudha miti. Ilmaan seexaanaati jechuun karaa seexaanaa hordoftu jechuudha. Ilmaan Abrahaam jechuun karaa Abrahaam irra hordoftu jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos ilmaan Waaqayyooti gaafa jedhamtan karaa Waaqayyo isin ajaje deemtu jechuudha. Yesuus ilma Waaqayyoo jechuun Waaqayyo waan isa ergeef isaan jedhe hojjeta jechuu barbaadameeti malee Yesuus Kiristoos adda ta'e waan Waaqayyo isa dhalcheef waan irraa dhalche qaba jechuudha miti isin jechuu barbaade isin boone. Okay. Yesuus Kiristoos yeroo cuuphametti abbaan isaa jechuudha Waaqayyoomti kun ilma koo isan jaalladhuudha isan itti gammaduudhas jedhee dubbateessu. Bakka sanatto. Isuma kanadha Yohaannis Wangeelii irratti kan inni dubbatu cuuphaa keessaa gaafa wanneedhu Waaqa keessaati. Waaqni banamee Waaqa keessaati sagaleen kun ilma koo tokkicha isaanii jaalladhuudha jedhee jedhu. Banagaraachin laay namoonni achitti sabasabamanii jiru. Yeroo sana immoo kan cuuphe Yohaannis cuuphaati. Wangeela kana immoo kan barreesse Yohaannis cuuphaa miti. Yohaannis cuuphaa miti Yohaannis kan biraati barataa Yesuus kan barreesse. Yohaannis cuuphaa fi Yohaannis inni wangeela barreesse gargari. Yohaannis inni kun eessatti dhageetu Abdalaro maaliif? Eewa. Mukti kaala Romola. Kaala Romati liif ebakala. Khalas okay Allah bizi'allah. Bata. So kan jecha kana dhagee Yohaannisidha. Kan cuuphaa ture yeroo sanitti maxinqoo Yohaannisidha. Yohaannis inni kun eessatti dhageetu wanna sana. Namni ragaa qabu jiraate nutti hima. Yohaannis maxinqootu teemoo Mariyaam yala rohi mama. Yohaannis maxinqootu isa kanatti Yohaannis isa kanatti meemoo Yesuustu isa kanatti meemoo eessaa fidee kana dubbate. Tokko kun gaaffiidha. Lammaffaa akkuma isin jedhe iyyuu akkuma jarri jedhanitti deemna yoo jedhe kun ilma koo tokkicha isaanii jaalladhu jechuun kun kan na ajajamu yeroo ammaa keessatti kan ishi jedhee na jala deemu kan isinitti ergadheedha jechuudha malee ilmaan dhalche jechuudha miti. Ani ilma waan jedhu akkamitti akka hiikkattan hin beeku ilma jechuun waanuma isaaf ajajamuuf waanuma qabeenya isaatiif jechuudha malee lakkin dhalche hojjettanis lakkin immoo ofirraati baaseetu wanne jedhe yookiin Waaqayyo isumarraa qofa bahee hojjettanis akkamitti akka baheef yoom akka bahe yoo nutti himtan nuti fudhachuudhaaf qophiidha garuu sanallee nutti himuu dandeessan immoo Waaqaa jechuudha malee soo kan nu deemsisu immoo irraa beera jechuudha yookiin immoo dhalche jechuurra
lakki qabeenyuma isaa waan ta'eef yookiin waan jecha ajaja waaqayyoo hordofu yoo jenne nuun ragaa kan qabnu isinuu ilmaan waaqayyoo jedhamuun keessan waan isa hordoftaniif waan ta'eef jennee ragaa fidanna. Isin garuu ragaa wanti fidattanii ilma isaatiidhaan dhalchee yookaan ilma isaatii isarraa baheedhaa dhufee jedhamu wanti kana ragaa waan argattan natti fakkaatu akkas inshaallaati. Mee maalitti jirta amma sii galee? Manaaf galatooma yaa. Amboo waan jiru gabbisaa jedhamamni kun mee galchaa mee koomentiin isaanii ni yaaba. Adubbatu irra nu caalaa beekuu danda'a. Amma gabbisaan galutti immoo waan siin jedha haa galchanii. Amma gabbisaan galutti wanti siin jedhu erga kana gaa waaqayyoo dhugaani tokkichi erga jiraachuu isaa barreeti. Yesuus Kiristoos nama ta'uusaaf ergamaa ta'uusaa akkasuma immoo raajiin hojjetu fedha waaqayyooti erga hojjechuu isaa bareeti dirqama immoo waa xiqqoo ishii immoo sii kennuu qabna. Wanni sii kennuun maalinni namni waanuma qabu namaa kenna jedhani. Wanti nuun qabnu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ummanni kun yookiin amma jiru kun addunyaan qabdu keessaatii isaan tokko. Kan jara booddee nabiyyiin biraadhaan argamne. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti nabiyyii dhumaa kan ta'e Nabi Muhammadin ta'uusaadhaa dubbata. Kanaafuu waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo sitti himne immoo akkuma Isaan alayhi salaam warra Israa'eliif ergame, akkuma Museen warra kaaniif ergame, akkuma Abrahaamiif warra kaaniif ergaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbiin subhanahu wa ta'ala boqonnaa 25 lakkoofsa irratti tabaaraka alladhii nazzala al-furqaana ala abdihi liyakuna lil'aalamiina nadhira. Addunyaa kanaaf akka inni akeekkachiisaa ta'uuf jecha Qur'aana irratti buufne jedhee addunyaa kanaaf akka ergame Rabbiin dubbata. Akkasuma Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti boqonnaa 21 lakkoofsa 107 irratti maal jedhaa وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبي محمد الدنيا كان في رحمة غوني إذنتي أزاني غوني مالي هين إرجيني جر معلش بالبرنا جل أرجو فارتي روح إلى أبي مريم يلا أكز غوني مالي إرجيني جر كلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي النبي ما غوني الدنيا كان في إرجي نبيين إرجع من كون نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مكة كيسة تلالتن وقع كرة سدي مكة كيسة جراتن إرجع ماني بودة وأما وقع فرتماتي مكة كم تران أفتما بودة وقع كرة سدي مو أشوف مكة كيسة كم تران يفي وقع كرة سدي إرجع ماني مكة كيسة تراني غرام مدينة كيسة تي ور قريشوتا ريباني أكتي ربين جبران أكتي سجدان أكتي جراتن أركاني جنان دولافي الربا ساني في سكاي ساني جلاتي غودانني كان ديمن نبي محمد غافا نمنا أركتي فرات غافا نمنا جيسوف ديم نمني غافا الربسو kan yoo danda'an gaariitti deebsan yoo dadhaban immoo kan dhiisanii jalaa karaa gadhiisan nabiyyi akkasii qabna nabiyyi rahmataaf namoonni karaa jal'atan irraati dhugaatti akka dhufan jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa hundumtuu akka abiddan galleef abiddarraa akeekkachiisaa turan akka namni hundumtuu jannata galu gochaadhaa turan jechuudha. Nabiyyi akkas addunyaa kanaaf ergame. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otoo anaaf siin argin obboloota kun yaade jedhanii anaaf siif bo'ani jennaan warri sahaabonni isaanii yookaan immoo barattoonni isaanii nuti obboleessa kee miti jennaanin lakki obboleessi kiyya osoo nan argin warra natti amananidha obboloonni koo isinimmaa hiriyoota kooti jedhan Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasalaamu alayhi. Kanaafuu nabiyyi otoo sin argin siif boo'e nabiyyi otoo sin argin akka ati amantuufi akka ati jireenya argattuuf siif bololi'e nabiyyi akkasii Rabbi subhanahu wa ta'ala addunyaa kanaaf erge anaaf siif erge nabiyyi kana akkati asumaan waa'ee isaanii qorattee waa'ee isaanii gaafattee nabiyyummaa isaanii fudhattu si'eera galatoomi isin jedha waan dhaggeeffatteef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee karaan ittiin dhugaatti deemanii fi Rabbi beekan hin jiru. Sababiin isaas warri Israa'ilootaa karaa ittiin jarri gara waaqaatti deeman karaa Musee takkaa'umoo karaa Yesuusiin ture. Yesus Kristos karaa kooti malee gara abbaatti kan deemu hin jiru kan inni barsiise warra Israa'ilootaa yeroo sanitti karaa Yesus Kristos itti barsiisaa ture irraati yoo bahan waaqayyoo waliin argan ture jechuudha. Museenillee akkasuma yoo karaa Museen barsiisaa ture irraati kaatan waaqayyoo wal arguu danda'an ture jechuudha. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan jarri jedhanii fi waan jarri barsiisan namni jalan deemne Rabbii wal arguu danda'u addunyaa kanaan ergaman waan ta'eef. Kanaaf Rabbiin subhanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha boqonnaa 60ffaa keessatti لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ربي سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم the good moderni yookaan immoo fakkeenya gaarii isiniif ta'ee jira. Namni guyyaa qiyaamaaf Rabbitti amanu isa qabatee yookiin karaa isaanii irra haa deemuu jedhe. Kanaafuu ati Rabbii fi guyyaa qiyaamaa guyyaa firdii sana dhuftee hojii gaariidhaan mazzaramuu barbaade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti amantee akka jannata argattuuf asumaan usitti muudhaa barbaada. Inshallah ta'ala waa'ee isaanii sirriitti qoradhu siin jedha. Namni biraa jiraate gaafachuu danda'a yoo waan amma dubbadhe irratti gaaffii qabaatte illee dursee carraasiif kenna.
Waan Nabi Muhammad irratti gaaffii qabdaa? Nabi Muhammad isin maal jettanii amantu? Jechuun isa namoonni fooldaaniin jedhan osoo hin taane isin maal jettanii amantu? Nuti wanti jennee amanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ilma namaarraa dhalate ergamaa kabajamaaf jaallatamaa kan addunyaa kanaaf ergamanii jenneeti kan nuti amanu. Akka ergamaatti itti amantu? Ergamaadha akkuma Yesuus Kiristoos ergamee dhufe jarris ergamanii dhufani. Waan addaa miti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akka waaqaatti waan itti amanan natti fakkaata. Angaree shaada seenee jechuun jara isaa hin dhaggeeffadha malee seenee gaaffiif deebii godheen. Kanaaf anis waa'ee Nabi Muhammad irraa akka xiqqoo dhageessu wanti si dubbadheef kanaaf namoonni baay'ee kiristaanonni keessumattuu Nabi Muhammad gaafa jennu akka waaqaatti waan itti amannu barbaadu. Kanaaf waa'ee kee macaafa kee qofa sitti himnee cal jechuu osoo hin taane achi osoo hin deeme nama waaqessuu deema akka ati hin jenneefan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyii fi nama qofa akka ta'an. Quraana keessatti boqonnaa 18 keessatti ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbi maal jedheeni قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو الله واليوم الآخر عبد الله روح جدي يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أني نما أكا كيسانيت نما أكا كيساني مالي وابراد آمت كامو كان رتب يكسر مو دعاء أنك كبر مربي توكش مالي هنجرو كان برا كان ربي يوكين الله أمالي جرو دعاء وصون تاني واقعيو كجباتي جدي تيتمي jedhamanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ta'uu isaanii Rabbiin subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti argaaggateef jechuudha. Nabi Muhammadis nama malee waa biraa miti. Namummaa isaanii nabiyyummaa isaanii yookiin ergamummaa isaanii irraa sadarkaa biraa kenninee fi waaqessuun waaqessinee illee hin beeknu jechuudha. Waaqessuun isaaniif hin malu. Kanaaf ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad maal jedhani? لا تطرحوني كما تطرح اليهود تطرح النصارى عيسى ابن مريم jedhan. Akka Yesuus Kiristoos warri kiristaanotaa sadarkaa isaa ol fuudhanii waaqa taasisan isinillee na kabajuu keessa baatanii sadarkaa ol na fuutanii akka sadarkaa kiyya malee ol nan baafne jedhan. Salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi. Sila Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tu nabiyyii dhugaa Rabbi isaanii ergite teeti gaafa namni jara waaqessuuf jedhu na waaqessinaan jedhan. Gaafa namni bakka hin taane ol fuudhu ol na fuudhinaan jedhan ture. Otoo nama sadarkaa fi akkasumallee mootummaa ka barbaadan taate jechuudha. Jarri mootummaaf sadarkaa barbaachisaa osoo hin taane kan ergaman yookiin kan dhufani ilma namaa abidda jalaa baraaruudhaaf jechuudha. Kanaaf warri Qurayshotaa yoo qabeenya barbaadde qabeenya sii kennina. Yoo dubartii barbaadde nu keessaatti dubartii beekamtuu sii kennina. Yoommoo akkasuma aangoo barbaadde aangoo nu keessa nam tokko hin qabaanne bulchaa biyyaa sii goona. Kanaafuu Rabbi tokkicha amanaa jettu kanatti nu waamiini dubbii akkas jedhu kana nurraa dhaabiyyannaa argamaa Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi maal jedhani otoo aduu fiddanii harka mirgaa kiyya keessanii otoo ji'a ammoo harka bitaa kiyya irra keessaniiti ani Rabbi tokkitti amanaa jechuu hin dhiisu jedhan. Kana jechuun maalinni aangoodhaaf nama bololi'uu miti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qabeenyaaf nama bololi'uu hin turre dhugaa ilmi namaa abidda jala akka ba'u qofa nama barbaaduu fi akka lubbuun keenya baraaramtu ka barbaadaa turani jechuudha. Salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi nagaa fi rahmanni isaanirra haa jiraatu ergamaa rahmataa kan lubbuu isaanirra darbanii lubbuu ganaa dhaloota booddeedhaaf dhufu kan cinqaman jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 9 keessatti maal jedha? لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إرجمان إسن الراتي لبوك إسن الراكنتي أمو ونيسن شبوة جدا كان إسرتي الفاتاتي شبوة وجدت إسرتي الفاتا بدينا تقول تسرتي الفاتاتا لأنه وانت توجد تكون سيفتين كم جتشورا وانت إنسان سيفتين كم يوتي بدينا لك بدي سنة نجابة تراني نبي سيفتين كم نبي أكس رحمة سيف جو جراسي لافو كان كسيس نترجع نسين كيساف لنيت ربي سبحانه وتعالى كنافو نبي أكسي جل ديمون الرمى ملء وابراد أمتي أران كنا كسين دبر سين جوار بعد بلتي كان سيمبونه غلطوا موانا رجفتيف Akkas gaaffii biraa qabdaa? Na eeyyamnaan okay hallaa jechuun Allah jechuun Rabbi subhanahu wa ta'ala Quraana keessatti kan dubbate wa ilaahukum ilaahu waahid. Allah jechuun waaqni gabbaramu waaqni keessan isa tokkicha jechuudha. Allah jechuun waaqa waa hundumaate jechuudha. Ka waaqeffamu jechuudha. Isa malee wanti waaqeffamu kan biraan jiru jechuudha. Maqaan waaqaaf kenname yookiin waaqayyoo isa uumeef kenname Allahadha. Allahan takka namni biraatti waamameen beekuu gara fuulduraattis illee waamu. Takka addunyaa kanarra dhaqiti maqaa ittiin Allah jedhu waamame tokko hin jiru. Mee ilaali. Maaliif jennaan maqaa uumaaf kennamudha malee uumamaaf kennamu miti. Kanaaf Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 263 irratti Allah jechuun wa ilaahukum ilaahun waahid. Allahan keessa yookiin waaqni keessan gabbaramu waaqayyo tokkichadhaan hin jedhe. Allah jechuun ammallee Quraana keessatti boqonnaa 256 irratti
الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله كان نقال أن جبرمو في كان بربران of دند إجراته إسم عليه هنجرو جتشورا ربي القرآن كيستنتم الله جتشون الله كان نقال أن جبرمو إسم عليه كان هنجره كان بربران of دند إجراته مو إسم عليه هنجرو جتشورا جد لا تأخذه سنة ولا نوم الله جتشون كان الرباس تأه أكسم الله ما انقلافات جتشون مقاتل اللي سنكمنه رفو متتي أنقلا جون كان سنكمنه يوكين كان مغنه كان الرفنه جتشورا أما اللي الله سبحانه وتعالى جتشون الله كان توكيشته في كان ألشوفي كان ألشنه كان ألنه في كان ألشنه دور الله قرفون رات الله كان ألنه جتشورا أما الله جتشون الصمد جتشون كان أممتون هندمتو إساتي هاجمن كان إني قرأ أممتو تتي هناجمن جتشورا الله أنيفتي أممني دتشي كان الرديم هندمتو إساتي هاجم الله كانتي هندمتو ركنا سايتي متى إني قرأ ستي هاجم ستي واني متو الله جتشون كان كسيتي نجد ربي سبحانه وتعالى قرآن ست مريم معليش ممكن روحي معنا يلا روحي معنا يلا أكسي كناف الله جتشون ذلك بأن الله هو الحق الله جتشون إني واقع يدوغاتي نجد القرآن كيست سورة الحج كيست الله جتشون واقع دوغاتي كناف ربي سبحانه وتعالى الله جتشون واقع دوغات أن قبر ما جتشون هيك نساء الله جتشون وما وهندما جتشون الله جتشون كان ياتيسي أباسو جتشون الله جتشون كبرباد وفر أجيسي وبرباد موكاسو جتشون سيغالي الله جتشون كان نما نياچيسوف اوباسو كان نمو سراتي وان بربانه سرا كان ني بربادو واقما صبرتي بديو جتيف اكارا لما سكرت توكو واقما صبرتي اساف قفا كان غدي اوليف غدي جتو كان سغدو كان جلبه فتو ساف قفا كان تي قفا اكاسي الله جتشون نبرت واقا اوما واهندما جتشود ولي غلي غبابار مت 60 بايش waliigala garuu yeroo tokko hallaan kun akka waan nama ta'etti suuraa garaa fayyadamu namoonni an yoon fayyadamu baadhis yoon argu baadhis yoon dubbisuu baadhis hin fayyadamu kanaaf waaqatu waan nama ta'e natti fakkaate amma garuu hallaan maqaa waaqee bakka waaqaa galatoma dhiifama mucaatu kufe suni warra amantii islaamaa jibbantu warra amantii islaamaa jibban yookiin jibba muslimootaa qabantu ittiin nu aarsuuf jecha suuraa godhatanii kompiitaraan tottoshatanii yookiin googilii irraa buusutanii dhufaniitu kun akkasi nuun jedhu rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti maal jedha walillaahi almathalul a'laa rabbi subhaanahu wa ta'alaatiif fakkeenyi isaaf ta'u tokkollee hin jiru jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbi isa fakkaatu tokkollee hin jiru laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir أما القرآن كيست بقولنا في تميل ملك كورسا كل على مرتي وانت سفكات تكونجرو إني أرجع دعاء رجلا وانت سفكات تكونجرو فكيني سرتي كونو تكونجرو فكيني سامي رتي كونو تكونجرو فكيني من قبل ربي سبحانه وتعالى كنافو ربي سبحانه وتعالى وانني فكات تكونجرو سنموني الجداني وما مسلموت أرسو دافيو كنمو أكنو ميرا كيسا قلّي أمن تجارة ربسينو أكجر تكيسون ورباچ أبغوراني نو مسلمون نمو gamnada jechuun namni dhufee miira keessa nu gashee akka nu waa goonuuf waa balleessu nu gochuu dhufe nuti kaayyoon ni deemu hin beekna waan taateef deemee amantii isaa arrabsinu akkasumallee amantii isaa xiqqeessinu yoo danda'e amantii islaamaa keessatti Allah jechuun maali Nabi Muhammad jechuun maali islaamaa jechuun maal akka ta'e qofa ibsina malee nama baanee hin arrabsinu saniif jarri miira keessa nu gashuuf sana godhu sun kijiba sin jechuu barbaadeen gabaabaadhumatti. Maqaballeessidha malee hallaan waaqadhaaf suuraa sana mini jechuu keessan galatoomaa hubadheerama. Akkas jarri yeroo arrabaa fayyadaman nuti immoo sana fudhannee tasirraan kunoo namoonni gara shahaadaatti ashhadu alla ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jechiisna jarrachiitti waan taasa'u nun asii barumsa keenyaa soba. Takka arrabaa isaanii takka nama islaamirraa baasan takka hin qabani nuti immoo takka barsiisnee nama dhabne tokko hin qabnu
yeroo hunda nuun barsiisummaa keenyatti dhufna jarra arraba isaaniitti dhufan maaliif jennaan bakka arrabaa namuun dhaabbatu yeroodhaaf dhaabbatee mucaan kun maraataa nama fayyaadha jedha gaafa nama arrabsu karaa irratti argite fakkeenyaaf markaatoo eessarrattu biyyuma kee keessattuu maraataa dhaabbatee nama arrabsu argite dhaabbattee yeroodhaaf hin dhaggeeffatta bar namichi kun dhugaa dubbatamuun kijiba jettee boodarra garuu gaafa maraataa ta'uusaa barte dhiistee biraa deemta dhumarra deemee yoo maraataa akkasaa wajjiniin aqee wal gahe malee dhumarratti maal ta'a dhumarratti qophaa hafa jechuudha yoo maraattonni biraa jiraatan garuu jarma wajjiniin ifatanii abidda qaqqaammatu jechuudha fakkeenyaaf warri Finfinnee keessatti yookiin maraatanii yookaan immoo wayyaalaa taanii alarra jiranii namoonni guyyaa arganii ajaa'ibsiifatanii isa laalaa oolu galgala garuu qophaa dhaqeetu yoo barbaade goommaa aarseeti isa fuunfata gaafatti waan xuuxu dhabe takka immoo abidda qabsiisatee goommaa qabsi yookiin muka walitti sassaabee taa'ee innaanni qaqqaammatu kan akka isaa tokko dhufee bira taa'ee wajjiniin qaqqaammata jechuudha si galee yeroodhaaf garuu namni guyyaa namni kun maal ta'e maraate laata maal sutuqe laata ilaaluun mala yeroodhaaf so nuti jara sana akka warra kanaatti wanneenna namoonni akka kanaatti ilaalanii booddee garuu qatanii deemu nun barsiisummaan keenyatti fufaa jechuudha inshaallaati kanaafu maqa balleessii namaa hin laalinis hin jechuu barbaade sun maqa balleessiidha gaaffii biraa qabda nama biraatti darba. Nama biraatti darba galatooma amman hojis waan qabuuf nan bu'aan. Abshir galatoomin badiini amma keessaan dhufanii waan baay'ee siin jedhu maaliif cal jettee teessa geettu yookiin maaliif mana isaanii seentee waan baay'ee siin jechuu danda'u egaa sun murtee mataa keeti namaaf sodaa namaatiif waan jiraattu miti baradhu siin jenna nuti amma waa balleessee osoo hin taane baradhu hubadhu beekumsi hin dursa yoo beekteedhaa jettedha kanatti waa murteessuu dandeessu. Waan namni siin jedhuun osoo hin taane waan wangeellis jedhuun waan quraannis jedhu wal bukkee qabite waa akkaati hubattu barattu siin jedha galatoomi waan na dhaggeeffatteef inshaallah.